Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Tole irras inshallah fedhii rabbiitiin barumsa baay'ee isin fayyadu yookaan hunda nu gargaaru. Appilikeeshina baay'ee nu gargaaru iccitii keenya tikfachuuf baay'ee nu gargaaru. Sooshaal miidiyaa kamirrattuu iccitii keenya dhokfachuuf kan baay'ee nu gargaaru tokko isiniif qabadheetiin dhufe jechuudha. Kana dura jechuudha. Kan amma dura YouTube kiyyatti qindooftanii yookaan YouTube kiyya keessatti anaaf maamila taatanii wanna aan dabarsu hordofaa jiraattan guddaa galatooma like gochuu qofaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Yaada gaarii qabdanullee koomantii keessatti naaf barreessuu ni dandeessu ta'a. Kan amma dura garuu YouTube kiyya hin argine haala kamiin akka itti YouTube kiyya argatan kan hin agarsiisu ta'a. Obsaan na eeggattan jechuudha. Namni amma dura YouTube kiyya yookaan Jaafartuu bee namni hin arganne yoo jiraattan YouTube keessan irra ni galtan jechuudha. Achi booda bakka gubbaa sarchi kanarratti bakka itti waan feetan barreessitanii barbaadan kanarratti Jaafartuu bee jettanii barreessitan jechuudha. Haalan amma barreessu kanaan Jaafartuu bee jettaniitu barreessitan jechuudha. Eega Jaafartuu bee jettanii barreessitanii YouTube ni kiyya isa kana jechuudha. Namni amma dura subscribe goone yoo jiraattan subscribe barreeffama diimtuu kanarra tuqxaniitu mallattoo notificationii isiniif baatullee jechuudha ni dalagsiiftan. Maaliif akka wantan isiniif dabarsu kallattiin isin ga'uuf bifa notificationiitiin as gubbaarratti akka isiniif ba'uuf isee kana ni dalagsiiftan jechuudha. Mallattoo jarsi yookaan notificationii kana ni dalagsiiftan. Haala kanaan YouTube kiyya ni hordoftan jechuudha. Video baay'ee waan hin irraa qabuuf YouTube kanarraa video baay'ee waan hin qabuuf jechuudha. Akkasitti YouTube kanarratti video namman dura dabarse hordofuu ni dandeessu jechuudha. Tole gara appilikeeshina har'a isiniif qabadhee dhufeetti yoon dabru appilikeeshina maqaan isaa Screen Guard for WhatsApp kan jedhu kana jechuudha. Isa kana Play Store irraa barreeffattanii gadi buufattanii linkii isaa description YouTube kiyya keessa isiniif kaa'a jechuudha. Yookaan immoo Facebook kiyyattis linkii isaa gadi isiniif lakkisataa jechuudha. Mee appilikeeshina sanarra haseennu bismillah. Faayidaan appilikeeshina kanaa maal akka ta'e waliin ilaalla. Egaa appilikeeshinicha irra seentanii booda as mallattoodhuma kanarra ni tuqxan jechuudha. Touch to activate bakka itti kanarra jechuudha. Si kana isirra tuqxan jechuudha. Haala kanaan isiniif dalagaa isin kana yoo isin gaafate kanas save gootanii ni bantanii jechuudha. On gootanii of booda deebitaniitu haala kanaan nuuf banamee jira jechuudha. Akka argaa jirtan appilikeeshinni kuni fuula mobaayila kiyyaa asiin olitti golgoleessee jira jechuudha. Asii olitti jechuudha akka isinitti mul'atu daangaa kanarraa kaasee hanga gubbaatti golgoleessee yookaan dukkaneessee jira jechuudha. Tole gabaabumatti dukkana isaa yookaan hanga golgolina isaa kana gadi dheeressuuf ol dheeressuu fi filannoon keessan jara gubbaa jirtu kana lamaanii jechuudha. Akka isinitti mul'atu sarara lamatu gubbaa jira. Yoo akkas gootanii baay'ee ol fagaata. Yoo akkas gootan garuu iskiriin mobaayila keenyaa guutummaan guututti golgoleessa. Tole inni gadii kun immoo sadarkaa golgola isaa yookaan dukkana isaadha jechuudha. Baay'isee akka dukkanaa yoo barbaadan ishee gadii kana dalga ooftanii yoo haa xiqqaatu barbaadan of booda deebistan jechuudha. Gara fuulduraatti yoo ooftan filannoo kana jechuudha. Baay'ee golgolaa baay'ee ifa jechuudha. Gara boodaatti yoo deebisne garuu baay'ee golgolaa. Garuu akkasitti dhiifattan yoo dhiistan gaariidha jedheetiin yaada. Okay, eega haala kanaan dalagsiifattaniin booda WhatsApp keessan irras haa ta'u wantoota barbaadan irra galtanii jechuudha. Waan barbaadan irra ni seentan jechuudha. Ammarraa kaastanii WhatsApp keessanis haa ta'u Imoos haa ta'u waan fedhe irra ni seentanii jechuudha. Haala fakkeenyaatti WhatsApp kiyyarraa seenu sana booda anii fi namni gubbaarra jiru kun jechuudha waan waliif barreessine namni kamuu na cina taa'e yoo jiraate in argu jechuudha. Namni isin cina jiru nama baay'ee keessa jiraatanii tarii namoota iccitii keessan irraa dhokfattan keessa yoo jiraattan nam tokko waan isiniif barreesse isin qofatu arga malee garuu namni isin cina jiru sun in argu. Yoo haala kana gootan garuu baay'isee ifa. Amma Nuuraddiin Shaafii rakkoon qabu abshirnaan jedhee jira. Garuu gara boodaa yoon deebise barreeffamni naa barreesse kun in mul'atu jechuudha. Akka isinitti mul'atu isinitti mul'atu jechuudha. Okay. Akkas eega gootaniin booda ishee gubbaa kana immoo yoo gara fuulduraatti achoofne baay'isee nu guddisa waan ta'eef waan inni naa barreesse guutummaan guutuutti dhoksuudhaaf akkasiin godhadha jechuudha. Sana booda irra gala jechuudha. Haala kanaan irra galtaniitu nama feetaniin ni barreessitan jechuudha. Nama feetan fakkeenyaaf ani haala fakkeenyaatti Sheek Kadir kanarraa galu jechuudha. Fakkeenyumaaf
amma barreeffama isaan na ergan guutummaan guutuutti dhoksuuf akkas godheetu jechuudha. Sana booda waan hin barbaade barreessuuf hin danda'a asirratti jechuudha. Waan hin barbaade jechuudha. Akka haala kanaan jechuudha. Imo irrattis waan hunda irratti Snapchat, Telegram, WhatsApp, Messenger irratti baay'isee kan isin eegu. Walumaa galatti faayidaan application kanaadha jechuudha. Eega nam tokko barreessitanii booda haala kanaan jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi jenneetu wa barakatuh jedhee haa barreessuu fakkeenyaaf jechuudha. Isaanii erguudhaaf kallattiidhaan asitti nan erge jechuudha. Garuu waan an ergeefii jiru akka namni hin argineef akkas godheetiin jira jechuudha. Akkasinitti mul'atu waan inni isaanii barreesse waan isin nam sanatti barreessitanii fi waan namni sun isiniif barreesse namni isin cinaa jiru in argu jechuudha. Iccitii keessan salphumatti ni eeggattan ni dhokfattanii jechuudha. Application fedhe irratti jechuudha. Kun WhatsApp qofa irratti miti. Haala kanaan nama sana maqaa isaallee isiniif dhoksee ta'a jechuudha. Suuraallee yoo isin ergame Imo isa ta'u fakkeenyaaf Imo irra yoo galtanii nam tokko irra yoo seentanii akkasitti jechuudha. Waan aniif mucaan kun walii barreessini in argitan jechuudha. Amma garuu waan fedhe isaa barreessee argeera waan ta'eef isaa barreessee jechuudha erguuf hin danda'a salphumatti jechuudha. Haala kanaan namni kamuu isin cina jiraate iccitii keessan arguu hin danda'u. Yoo sadarkaa ifnana isaa ol dabaluu barbaadan xinnoo akkasitti ilaaltanii waan namni sun isiniif barreessaa eega ibsattanii ilaaltaniin booda ni golgoleessitan jechuudha. Sana booda waan barbaadan ni barreessitanii haala kanaan messengerii keessan irratti waan barbaadan irratti application waan barbaadan irratti jechuudha. Application social media kanneen irratti chat ramaaf gootan hunda irratti haala kanaan iccitii keessan dhokfachuu ni dandeessan. Kanaan jechuudha. Kanaan gadi fuutanii ol fuutan jechuudha. Kanaan ammoo sadarkaa ifasaa qannastanii yookaan irristanii yookaan immoo ol dabaltanii jechuudha. Yoo mallattoo X kanarra immoo tuqxanii jechuudha. Mallattoo X as gubbaadhaa isinitti mul'atu kanarra yoo tuqxan guutummaan guututti fuula mobaayilaa keessanii irraa ni bada. Asirra immoo yoo tuqne asirra yoo tuqne maal ta'a seetan haala kanaan ta'a. Garuu asirra yoo tuqne ammas itti isinii deebisa. Yoo isiniif ta'u itti fayyadamuu barbaadan bakka kanarra tuqtan jechuudha. Bakka bifa kanarra tuqtanii akka kanatti isinii ta'a. Kana yoo gadi fuutan akkas gootan jechuudha gadi siqeetti isiniif banama. Ammas bakka kanarra tuqtanii yoo feetan ol harkistanii yoo feetan gadi buttanii ol buttanii haala kanaan bakka barbaadan iskiriinii mobaayila keessanii irratti bakka iccitii keessan tikfachuu yookaan eeggachuu barbaadan irratti ni bantan haala kanaan. Kanaan ni golgoleessitan. Kanaan immoo golgolasaa gadi fuutanii ol fuutan baay'istanii jechuudha. Xiqqeessitanii guddistan jechuudha. Inni kun xiqqeesse guddisa. Inni gadi kun ifa isaadha gadi fuudheetu ol qaba jechuudha. Gadi qabaatu ol qaba jechuudha. Guutummaan guutuutti immoo fuula mobaayila keessanii irraa eegatti fayyadamtanii kaatanii yoo balleessuu barbaadan mallattoo X kanarra tuqtanii haala kanaan mobaayila keessan irratti iccitii keessan social media kamirrattuu tikfattanii nama kamiinuu chat walii gochuu ni dandeessan isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.